Ashabaar kafuunii hordoftoota kibii kiituu dhagayaaf jaalalli tokkummaan bakkuma jirtan maraatti isiniif haa ta'u akkam jirtu hundeen keessan nagaa keessanii bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii jecha egaa har'aa keessummaa tokkoon isiniif qabadhee dhufeetii jira. Keessummaan ati nuuf qabattee dhufte eenyu yookaan keessummaa akkamiiti kan jettani yoo ta'e eenyummaa keessummaa sanaa eessatti akka dhalattee gabaabumatti seenaa keessummaa kootii isinitti himuun hin barbaachisu maaliif abbaa masaarraatii bartu waan ta'eedhaaf isin keessummaa kana waliin wal baruu kan barbaaddan yoo ta'e fedha keessaniin turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti nu waliin godhaadha. Egaa aadaa keenya keessatti yookaan aadaa Oromoo keessatti keessummaa kabajuu fi jaallachuun isa tokko akka ta'es akka hin daganne hordoftoota kibii kiituu akkasuma chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaatti dabalamaa yoo jaallattan fedha keessaniin viidiyoo laayik godhaa akkasuma sheer gochuun illee hiriyoota keessan biroo biraan gahaa carraa kanatti fayyadamnee wal barbaaduu fi keenya jennee waliin boonuu waliin kooruun homaa wanti nurraa fooqisu hin jiru inni kun. Tolee, gaaffii tokkoffaa booneen eessatti dhalattee guddatte amma eessa jiraatti jedha gaaffiin tokkoffaan. Okey, booneen kan itti dhalattee guddatte godina Shawaa Bahaa baadiyyaa keessatti dhalatte jechuudha. Baadiyyaa keessatti baadiyyaan sun Iyyatuu jedhama jechuudha. Baadiyyaatti dhaladhe. Akkasuma barnoota sadarkaa tokkoffaa baadiyyumaa sanatti baradhe jechuudha. Barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Wadisoo mana barumsaa Dachaa Garisoo dhufeetti baradhe jechuudha. Gaaffii lammaffaa booneen jaalallee qabdi yoom heerumti jedha gaaffii lammaffaan jechuudha. Booneen jaalallee qabdi yoom akka heerumtu garuu waaqayyotu beeka jechuudha. Sadaffaan booneen jaalalaan qabamtee boossee beekti. Haraa dubbii ajaa'ibaati kun. Booneen jaalalaan qabamtee takkaa boochee hin beektu jechuudha. Jaalalli naqabee takka namarraa jechuudha. Booyee hin beeku jechuudha. Gaaffii arfaffaa booneen gaafa gaddaas ta'e gammachuu ishee osoo jaalalleen koo na bira jiraatee moo maatii koo na bira jiraatee jettee beekti. Booneen jechuudha guyyaa gammachuu ishee osoo mijatee danda'ame jechuudha. Jaalalleen koos maatiin koos bakka tokkotti otoo hirmaatanii baay'ee natti tole jechuudha. Lachuu hirmaatanii natti tola guyyaa gammachuu kootti jaalalleen koos yoo na bira jiraate akkasuma maatiin kiyyas yoo na bira jiraatan hedduu natti tola jechuudha. Gaaffii shanaffaan booneen gaafa aarte aarii ishee jecha maal jedhuun ibsiti. Okey, booneen yeroo aarte jechuudha. Yeroo aarte bakka yeroo baay'ee yeroo aarte booneen jecha tokkoon aarii ishee ibsiti. Jechi sunis maal jedha? Gonkumaa abdii hin kutuu kan jedhudha. Yeroo baay'ee booneen yeroo aartu aarii akka malee sana keessatti jechi ishiin jettu yoomiyyuu abdii hin kutuu kan jedhudha. Okey, gaaffii jaaffaa bara jiraatte keessatti mudannoo ati hin daganne maalidha? Baran jiraadhe keessatti baran jiru keessattis baran jiraadhe keessattis mudannoo ani yoomiyyuu hin daganne mudannoo baasawii baay'een qaba. Mudannoo sana irraa baran jiraadhu keessatti kan hin daganne gaafa tokko jechuudha. Biyya kanatti jechuudha. Biyyuma amma jiru kanatti warri aan bira jiru kun abbaan manaaf haati manaa mana hin jiran jechuudha. Mana hin jiranii anaa fi intala isaaniitu mana jira jechuudha. Haa ta'u malee intalittiin ni teessi. Ani meeshaan qulqulleessa jedhee mati baqaa seene jechuudha. Yoom meeshaan qulqulleessa jedhee mati baqaa seenu anumaa meeshaa osuman qulqulleessu gidduutti bishaanicha hin cufa jennaan bishaanichi naa cufamuu dide jechuudha. Gaafa bishaanichi naa cufamuu didu utuma mokkoruu bakka harkatu bakka namu cucaate immoo waatu namu cucaate immoo akkamitti bakka bishaanichi kun naa cufamuu dide jedhee utuman sirriitti bakka qabee ittiin taakkilu gonkuma tubboon bishaanii harkaa cabe jechuudha. Achumatti jechuudha. Bishaan silaa banaadha. Gaafa tubboon cabu
bishaanichi xiqqatee yaa'u sinuu beektu girgiddaa gamaarraa gara gamaatti bakka fanadda'e jechuudha. Achi lafa muluu hin balleessinii mati baqaa immoo firiijiin jira, wantoota garagaraatu jira jechuudha. Ibsaan illee nama qabuu danda'a yoo bishaan achitti bu'e. Kanaafuu ani yoo bishaan sun narra garagalu harka kiyyaanii nama humna kiyyaa achi dhiiba jechuudha gara keessatti. Garuu inni humna dabalataa jira waan ta'eef humna dabalatee as bakka humna kootii ol ta'e jechuudha. Gaafa humna kootii ol ta'u mucattii hiyyee waame ollaa naa birmachiisi jedhee gaafa mucattii ishii manaa hiyyee waamu mucattiin natti qooste jechuudha. Bishaan qaamni koo muluun bishaanii, godaa gubbaan koo bishaanii hin mul'adhu gonkumaa bakka. Gaafa harka kiyya qofaanin achi dhiibee qabaa gaafa mucattiin ollaalli naa birmachiisuuf keetumaan naa gochuuf hin dandeessu. Warra keessanitti silkii bilbileennaa warra isheetti silkii bilbilte amma warra ishee dhufanitti ollaa naa birmachiisii jedheen ani humna kiyyaa ol ta'e bishaan. Yoo naannawaa ibsaan jirutti yoo bishaan kun deemesi baay'ee tokko bakka ibsaan na qaba jedhee baay'ee tokko dhibbadhe jechuudha. Haa ta'u malee mucaan achitti natti qooste amma jarri sun bakkee deeman sana makiinadhaan bakka dhufanitti qaamni koo muluun bishaan ani waan dhaabadhe jechuudha. Iddoo sana jechuudha gadhiisee ol deeme bittuu manni muluun mul'atu bishaan immoo. Annaa akkasitti guyyaa tokko guutuu amma jarittiin sun dhufanitti bishaan iddoo cufaniin tallis hin beektu anis gubbaarraa jechuudha hin beeknu. Akkasitti guyyaa tokko guutuu dhanni koo muluun bishaan ta'ee amma jarri ol deebi'anitti bishaan qabaa oolee muudannoon ani yoomiyyuu jireenya koo keessatti hin dagannee muudannoo baay'ee na miidhe waan ta'eef kanaadha jechuudha. Torbaffaan mammaaksa Oromoo yookiin baacoo tokkoon hordoftoota kee bohaarsiidha. Mammaaksa Oromoo sa'a abbaan gaafa cabsee ollaan ija baasaa jedha Oromoon mammaaku jechuudha. Kana jechuun mammaaksa yeroon eegu sa'a abbaan gaafa cabse ollaan ija baasa jechuuni. Tokkoof gara hedduu egaa mammaaksa Oromoo gara tokko qofatti hin hiikamu gara hedduutti hiikama. Gara hedduu sanatti yeroon hiikuu keessa jechuudha. Yoo ati of kabajjee namni illee si kabaja kan jedhu akkasitti hiikkachuu hin dandeessa. Lammaffaa immoo yoo fakkeenyaaf ati jiruu kee kan qabdu kan ittiin qoosne yoo ta'e yoo jiruu keetti qoostee jiruu kee kan qisaasessitu ta'e Oromis jiruu kee sana ni qisaasessa jechuudha. Yommuu ati jiruu kee kan qabdu taate haala gaariin jireenya kee jiruu kee kan qabdu taate namni hin Oromaas si ilaalee jiruu kee haala gaariin itti fayyadama jechuudha. Innaa mammaasti gosa garaagaraatiin hiikama jechuudha. Gosa tokko qofatti hin hiikamu. Kana fakkaataa gaafin kee kana fakkaataa guddaa galatoomii gaafin dhiyeessitee gara chaanaalii keetti na affeeruuf guddaa galatoomii. Baay'ee.